yaa urjii arra saayiballee qabattee dhufte baga dhufte tamam ati ilmaanin dhaadattee miti garte waanni ati jette san jechi ati jette san dalagaan teetii fi hujiin jechi keessi yaa baasu dhageesse fidadhu ammallee dabaladhu dabalata sigale garuu goda qotadhu bakka seentu bichaa sigale nuti hadiga qotan jee inni nu erge hadiga qotan mana jamsa baasa jira mana jamsa da abdi tagaje michiru matin beewani Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jirtu hordoftoota fi kabajamtoota keenya ilmaan Oromoo addunyaa mararratti argamtan salaamanni keenya bakkuma jirtanitti isinaadha qabu isinin jecha deebinee jirra maaliin dhuftanii jechuun keessan hafa hin qabu inshallah hanqa dhuma video keenyatti nu faana tura asumaan gara Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kan fayyada kabajamtoota fi hordoftoota keenya ga dhufnee jirra ammaas ana ma faraane fi abdii wajjii be ga ma namni gartee uga mushaakila keessa jiru takka mushaakila wala godullee hanga mushaakila kana furraa xumurru yoo rabbi jedhu waa'ee teessanii nu cinaa dhaabbadhaati akkasumatti ga imma faraane leen dhiyootana bakka jiru bakka qabdanii achirraa illee teenyattis deebi'ee teenyaas numa wajjiin qooddatee rakkoo teenyaas numa wajjii waliin jirra tayinni keessa jiru ta'e Ibrahim sanillee inshallah ta qobbo inshallah yoo rabbi jibultii isaatii fi haadha mana isaatii fi isaas rabbi wajjin walitti deebisnaa walitti harkisnee walii amatti harkisu jirra inshallah faraanii fi sallee waan waliin muffatan muffannaa isaanii jidduu hin fixa yoo rabbi inshallah teetana rabbi si gargaaru jaati tanallee warreen gartee waan tana dalagu hunda isaanii yoo rabbi gara seeraattis ni dhiyeessina hanga gara seeraa dhiyeessinu asumatti gaa wal qabne achi booda biyya seerri jirre jiruuti seeratti dhiyeessina inshallah rabbi takkanaatiin isin jaata isma salaamatu Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ashamar kafune daawwattoota fi kabajamtoota faraantu bakka nagaa fayyaa keessanii deebinee dhufnee jirra gaammalee ceenaana faraanirra dhufnee jirra akkasuma akkuma beektan sanitti gaa inshallah mushaakila jiranii beektan dhugaadha gaa mushaakila kana firraa finnee gaa inshallah waan babbareedduu qabannee waan isin bubbu'aarsaa isinii dhufnee inshallah rabbiin jee kasmaanoo inna akkasii hordoftoota fi kabajamtoota keenya maaltu taamu jira maaltu deemu jira jettanii nu gaafachuun keessan afaan garuu isinii nurra isiniitu quba qabaa'u akkami nuti arraantana wanni halee daleene harka keenya hin baani harka keenya jiranii muushi isaan lamaan amma guddaa isaanii qabanne tamam mucaan sanaa galatoomu silaa kanummaan nuti barbaannee qabne san waa galatoomu jaa maal galatoomu mucuma sanii nagu jira addunyaa tan raay isa nu garsiisuudhaaf haa galatoomu isa isin garsiisan dhugaa hordoftoota fi kabajamtoota keenya namni yoo lubbuun dhufte waan ja'uu fi waan dhiisuun beeku sibiilli irra dhufnaan akkuma maakiraafoonatti haxarfachuu eegale tana sanii isin gale yaadii isaa hanga tokko irraa isin hubachiifne malee wanni inni haase gana laannoo nuti arraas ta'e boruus ta'e nama sodaa namaatiif ol deebi'ee taa'u miti nama dhaadannaa namaatiif waan itti jirurraa deebi'u miti isin gale maali yoo jettan ilma namaatiif jettee gajjetteen salaatiin ha salaatuuf rabbii tokko nama nagayaa takko hatu hin qabnu nama nagayaa alusala jirra nama nagee qabu nuti Oromoodha ijoollee Oromoo tan nagee qabdu alusala nagee isaanii wajjin akka obboleeyyanitti dhugaa wajjin jirra biyya namaa keessa ammoo nama miidhu nama gartee nag jireenya nama laaqu nama waan hin taane dalagu nama Oromoo ijoollee Oromoo dhala Oromootiif dhiira Oromoo waan hin taane dalagu arras barus ni sirreessina ni sirreessina sirri gana sirreessina yoo nama isaan gattaa'u wallahi namni shira namarra yaadu wanni isaan fiden takkan jirtu wanni isaan fiden takkan jirtu garuu magaalaa tana keessatti waliin jirra seeraan taatus humnaan taatus namutu ifire jira qophiidha jaayizaa isin galee hordoftoota fi kabajamtoota keenya warri faraanii fi abdii keessattuu ifeegaa hobaan deddeeminaadha maal gamaa gamana hin deeminaadha yeroo deemtan ifee eeggachaa deemaa jettanis galatooma jechi keessanis jechuma dhugaati arra keessatti nama sin geenyeetutu waasi godha namaati wayina godha jettee neeneetu waasi godha isin jecha keessaniif guddaa galatooma inshaallahu taala rabbiinis nu haa eegu nu haa tiisu akka dhaadannaa isaaniitiin hedduu gamanaa gamas ce'anii dibbee aduu keessa kaayanii hedduu tumaa turan ammallee dibbee isaanii abbaan tumate haa tumatu siini galee nuti arras ta'e borus gochaas fi gocha suukanneessa isin mataa nurraa waanumatti dalee deetu siif ol kaayama si galee gochi isaan godhan ganaadha
ganaa maaliif akkanatti akka simaaggootti wal keessa isaan baasisiisuudha. Wal keessa ganaa dubbii afaan ganaa dubbiin baafne bara mallee. Shanshalata isaanii takka hin jirre rabbi jechuudha. Hin baafne waa dubbii ganaa dubbii afaan isaanii keessa baasuu ta'e nama hedduun duuba jira jechaa jiran. Nama hedduun ajajaa jiru nama hedduun ajajaa isin jee namni hedduun ajaju san maalitti akka ajaju. Dhaggeesse namni wanni biyya baaniif biyya namaa keessa qoolii dalaganneeti. Hajja dalaga jala dalagachuu baane araba mana booruu arabaa mana arabaa dalagneeti. Namu inshallah jireenya yoo rabbi fooyyessinee jennee yaanna malee nama warra jaarree akkaataa isaa mijaa'utti wal miidhuudhaaf hin baane. Saniifuu namoota nama hedduun ajajaa waan inni irratti ajaju wayin tanaayii an akkana godhaa jeetiin ajajee if dabbaru jirraa maalirratti akka if dabbaran maaliif akka if dabbaran eenyurraa akka if dabbaran gartee maal nama hanga bakka inni bobbaasu maalirratti akka bobbaasu hojiin isaanii maali tana hunda gaafanneeti waan jiru isin hin geenye waan ta'eef hordoftootaaf kabajamtoota keenya ilmaan Oromoodha. Inshallah gana namtichaatiitu gartee aboo nyaadde quufe umrii naa gahee na awwaalaadhaa jeeni osoo awwaaluu deemanii isaa gartee gifaana waan reefkatti furanii deemanii achirra ta'u. Aboo lukkuu qarree seeneetii maxxana nuu fidaa waan gartee haada fo'aa nuu fidaa waan lukkuudhaan qarree keessa baafu. Aboo meena dhaabaa baraa jeen gana waniin dhagee gana naaf ta'e jeen. Lukkuun gofla qabdi akkami qarree seentee caccabti yaada jedhu dhageeffadhu. Dhageessa sawwaan ta'eef isinilleen dubbii eti gurbaan jeesan dhageessan gartee gana waniin nama hangam bobbaasuu fi maal irratti kan bobbaasu if dabbaruu maal irraa akka if dabbaran dabbarriin tun maal nama dhalaa fi dhiira jaaree waan inni godhu jiru tana hunda takkaan isin hin geenya fuula keessan kana duratti arrammoo gartee edda akkasitti tumee jechuu arraan tana isaan lachuu hidhaa tattaa'u jiranii urjii viidiyoo waraabdee gartee kana hanjamtee tana gartee tanaatiitu nu dubbisa malee nuti isla asirratti ol deebinee dubbachuun kaane duniyaa miti urjii kana duniyaa miti dhageesse duniyaan gara laafti akkasiin gara laafti harkatiin jira dhageesse gara laafteeti gadhiistee urjiin akkasitti hanjamtee qulfii maal kajaa cabsitee maal waan isin ilaafuute amartii maal jetti ansan dawaakeeti jettiin siifuu jechuun siitu tan hundana godhe jettiin loluu jiran duniyaadhaani baga fuutee baga hanjamtee baga lallabti dhageesse jira kun hoggantoonni keenya harka jira yoo rabbi jaatilleen harka jedhuuf maaf ta'isa guyyaa harka jedhuuf immoo inshaallah tajeedalloon harraageessi jeedalloon jeesaniiti mala baastee baata wulii. Isimoo hordoftoota fi badhaamsuuf adhammaa sirriitti hordoftoota fi hamtoota keenya gaawaan isiin gocha isii irraa hojii jirtu kan inni gartanii ammas deebitee tuma kun viidiyoo nama weezaroota isii as guurte viidiyoo wajjin maraa jirti dhaadachaa jirti ammallee wanni isiin nurraa fuutu ammallee wanta akka hin jiru nee baraabadan anna akkasii bas waan ajaa'ibsiisu jiram ciyyoon tun dhiiroo sammuu isiin dalee iddoo hin jaabaran. Gaafee isii qabnee gaa ifa harka finne gaa hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akka waan jenne isinillee wallaahi hedduu takka isin kabajni hedduu takka isin jaalanne nutilleeni waan isin jettan fudhachaa jirra koomantii teessan agaraa jirra jechuudha. Isaan malee eenyu qabna akka isaan isin malee wanta kan qabnu nutilleeni. Isin jette yoo dhagoo baannee eenyu saa akiit saniifuu gaafii isiin tun nu harka buute. Isin akkana amma duraas akkasi gara laafina keenya gara laafina duniyaatiitu gallakkisiisee isin ijoo tana gallakkifnee gaafa sanis gaa deebitee waan kanatti hin deebi'otte akkasiin jettan quba qabdanii gaa viidiyoo kaameeraa duratti gaafa sanis ittiin deebi'u waa takkaa isin balleessu ganaa waan isin jette quba qabdan isin hundinuu walumaan quba qabne jechuudha. Gaafa nuti qabnee isii tana gaa ifa harka galchine ammaas akka jecha akkasii san jenne yaa hordoftoota qabamtoota isin gatii isin harkatti ni harkatte mallee hin dhiibnu nuti. Isin maali hawaalaa namarraan buuftanii karaa suudiin jirtanii maali tikreedhamoo maali abdulqawwee jechaa turtan hordoftoota warri nuti akka godhu jiru kun warra nama akkas godhu jiru bar warra namoota keenya osoo miidiyaa irratti hin baafne keenya kanatti lafatti akkas godhu jiru bar. Gochummaan inni ilmoo nama jalaa fuudhuun deemanii nama hottoate haaraya amma dhufte jedhanii fuudhanii nama karaarraa meessanii mana geessanii maallaqa dawwala dhubjetti jedhanii warra akkas nama godhu jiru. Numa jira guutuudha. Nuti ammoo maatii warra akkasii jirru kun eewa warra akkasii saniitu warra isin galuu qabdi. Maaliif seetan ilmoo namaa namni hoggaa nama jalaa fuudhee maal godhuuf fuudhu ajjeesuuf immoo dhiiga dhufuuf la maallaqa barbaade sun hin jiru maallaqa manii barbaaduuf malee wanni magaalaa keessa wanni ijoollee jaaree magaalaa keessa gadhiiseef deemaa if dabbaraadha haalli itti if dabbaran hedduu yoo dhaban makiinaa shaararra dhaabbatanii maaliif hin dhiqanne tamam ilmaan namaa qabaa fidaa jechuun isinuu maalime ni beektan yoo ati gartee yaa Allah jettee rabbi rakaatte
lubbuu tana isaatu qawumeetitu waan kisiin jiraattu fi akkaataa isin waan jiraattu hunda isaatu godha yoo ati akkasitti fannat laakiin ammoo yoo ati namaa miidhee namarraa hin akkasitti dabbareet miliyoona meeqa feetu namarraa buusatu miliyoona feetu namni asii argu horiin akkasii siifis hin barakatu siifillee taa'u ati immoo hojii ta'e boodarra inshallah waan as daleete san caala harkatta. Namu markatti kastaata. Numa deebisaaf sana. Waan ta'eef garuu namoonni waan akkanaa daleetan namoonni amma gartee waan namoonni nuyi jiru tana gartee nuti osoo maallaqa namarraa buufachuun ta'in namoota yaada akkanaa kana qabu waan akkanaa kana dalagu jiru amma dhalaas jaaranii dhiiraas jaaranii bobbaasanii nama haaraa bishira dhufee fi namummaan beekne hojii dalaga si geessinaa bara akkanaa sobanii jechuun mana geessanii osoo miidiyaa irratti hin ta'in lafatti jechuudha. Biyya dawwalchiisanii firasaa haa suudii jiru firasaa haa biyya biraa jiru dawwalchiisanii maallaqa dabbarriin isaan baanan tana ta'uu tabiraa ta'uu takka takkaan isin hin geewta takkanaati kabajamtoota fardoftoota kiyya mee isinis waan isiniif fakkaate numa ja'a. Aboo isaan jechaa jiran hordoftoonni haa galatoomanii galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Keessattuu viidiyoo kaleessaa keessatti mucaa akka akram qabamu taa'ee risaalaa isiniif barreesse kan fuula keessan duratti isinii dhiyeessine surprise goone isiniin jenne wanni isin jettan hordoftoota akka yaada hordoftootatti mucaan sanni miidhama gara miidiyaa hin fidinaadha jechaa jirtan inshallah miidhaan isaa akka waan nuti miidhamne isinii galee inni miidhame jechuun nuti miidhame jechuun inni miidhame silaan inni nama qiyyaatti bultii godhatee maatii qabu nama wajjin dalagaa arabaa wajjin dalaynu nama gartee afgaan waan ilmoo jedhanii akkuma gartee nama dhalee beeku yaani bas jiira gartee harifannaa naasuu waan keessa jiruu fi yaada sanii dhimmamee na wajjin akkasitti dhaabbatee waan tana viidiyoo ijoollee suuraan ijoollee bira jira kanaa bira jirtu waan ta'eef agarraan akkasitti na barreesse. Yoo inni tuqame anis wanni saboota jireenyaan saboota jiraatu barbaadu hin jiru waan ta'eef takkanaati har'a yoo jireenyi maatii isaatiif jireenyi isaa tuqamu taate anis akkasuma takka rakkadha waan na rakkisu waan ta'eef maaliif obboleessi kan wajjin dhalatan qofa miti. Akiid. Xarafa baha Oromiyaa fi lixa Oromiyaatii fi kaaba Oromiyaatti kan wal barree karaa kana wal barree fi kabiyyatan kasa wal barree hundi kaaba qilleensarra wal barree hundi obboleeyyan kiyya san waan ta'eef nama immoo nama akkana godhu kana tokko isaanii kan hin bira kutuun qabu tokko isaanii kan bira kutuun qabu dhageessanii. Takkanaati isaan sirraawanii aboo nuti gongora jiran jennaan nuti irraas warra dhiifama godhuuf. Sirraawun bara dhageeffatu sirraawun ilmaan namaa ni miine jechuun. Yoo isaan sirroonni taanaan namni isaan miidhanii boochisanii rakkisanii hin jiru Oromoon arrabootu. Takkanaati. Hordoftootaa fi kabajamtoota keenya isinitti yaada tokkoon dabarfadhu. Hordoftootaa fi kabajamtoota keenya maaliitu jira yoo jettan. Takkaffaa kiyyaan gurraachi ija babaasu tamam gochi inni godhaa ture isinii minuu yaada itti maaliif lubbuun nama dhabamee fi nama maal ta'e jidduutti waa hedduu garuu an namni dhaamuu fadhu yaa urjii. Ustee harka keenya siyaa dhumte hafa hin qabu. Suuf hin dhaadannu. Inshallah taala gochi urjiin qabattee deemu jirtu qilleensa irratti isinis harkaatuma jirtan nuti dhaadannaan isii waan xiqqista kan takka ittiin yaachistu miti hordoftootaa fi kabajamtoota keenya. Rooba jira isatti illee dheeresineeti taasumaan. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.